Akka mooltaan dhaggeeffattoota hordoftoota Haayilee Tubii Abbees kan taatan hunda keessaniif nagaan isiniif haa ta'u jecha har'a kana immoo xiqqoo ishii sammuu isin jalaa badeen ture dhiifama guddaan isiniin jedha. Ammas immoo gara fuulduraatti viidiyoo baay'ee isiniif jechuudha birrii qophiidha. Egaa isinis chaanal kiyya sabiskiraayib naaf gochuudhaan anaanis nan jajjabeeffadhaan isiniin jedha. Isinis immoo kanaaf Haayilee Tubii Abbees jechuudhaan ismool leetariidhaan jechuudha qubee xiqqaadhaan Haayilee Tubii Abbees jechuudhaan seersi gootanii kanaaf viidiyoo kiyya warreen gadhiisu ilaaluu dandeessu. Kanaaf har'a kana immoo viidiyoo ishii kana isiniif hojjedha. Kanaaf isinis immoo chaanala kiyya sabiskiraayib gochuun irraan fatiina. Egaa akkuma beekamu viidiyoo kana ilaaltanii barattu barumsa guddaa isinii dabarsa abdii guddaan qaba. Kanis immoo viidiyoo kiyya irraa baradhaan isiniin jedha. Egaa haala salphaatiin bilbila keenya istaak kan nu ala godhe haala kamiitiin akka fayyadamuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Egaa isinis immoo na hordofaan isiniin jedha. Egaa sababni isaa kun kan nu barbaachisuuf tokko bilbilli keenya gatii guddaa kan nu gaafate bilbilli keenya orijinaala ta'anii warreen OTG nu fudhatan jechuudha. Orijinaala ta'anii warreen OTG nu hojjechuu danda'aniin iskiriinii fi taachiin bilbilootaa siildii ta'anii awwaagan isaanii gatiin isaanii naannoo 2500 olitti nu gaafachuu danda'u. Isaa fi isaan waliin nu gaafatu jechuudha bilbiloonni akkana bilbiloo cimooni. Kanaaf bilbiloota akkanaa immoo gatii kanaan yoo bituun nutti ulfaate haala kamiitiin akka maawuzii kompiitaraatiin fayyadamuu isinitti agarsiisa. Isin immoo jalqaba OTG keessan bitattanii maawuzii wajjin wal qunnamsiistanii OTGdhaan fayyadamuu dandeessu. Egaa kunis haala salphaadhaan kun ilaalaa jirtu akkam fayyadamaa jirutti daawwachuu dandeessu. Akkuma ilaalaa jirtan kun daawwachuu dandeessu waan barbaadan ittiin godhachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf maawuziidhaan haala salphaatiin fayyadamuu dandeessu jedha. Kanaaf viidiyoo kanarraa laaltanii waan guddaa ittiin hojjechuu dandeessu. Bilbila keessanis immoo daataa yeroo bantan leefti kilikii tuqxanii gadi isa kilikii irratti gootanii gadi harkisuudhaan haala barbaadaniin iddoo barbaadan waan barbaadan banachuu dandeessu. Kanaaf haala salphaatiin kanatti fayyadamuu dandeessu isiniin jedha. Baay'ee salphaadha akkuma ilaalaa jirtan. Kun akkuma irraa ilaalaa jirtan kanaan akkanatti fayyadaman isiniin jedha. Deebisaa tokko immoo yeroo appilikeeshinii background itti baafattan raayit kilikiidhaan leefti kilikiidhaan gadi qabdanii soolii intana jechuudhaan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Aappii warreen daawwardiidhaan immoo appilikeeshinii bukkee dabarfachuudhaan itti fayyadamuu dandeessu. Baak gochuudhaaf immoo raayit kilikii yeroo lama tuqxanii itti fayyadamuu dandeessu jedha. Haala salphaatiin isinis immoo Haayilee Tubii akkuma amma jedhee Haayilee Tubii Abbees jettanii chaanalii kiyya sabiskiraayib naaf gochuudhaan na jajjabeessaa. Gara fuulduraattis immoo viidiyoo baay'ee isin fayyadu isiniif qabadheen isiniif dhufa. Kanaaf har'a kana immoo viidiyoo kana fakkaattuun isiniif hojjedhe isinis immoo irraa baradhaa barsiisan isiniin jedha. Waan na dhaggeeffataniif guddaa galatooma nagaan tura.